sababa social media bultii hedduutu diigamaa jira sababa yeroo walii kennuu dhabuutiif abbaan manaa gaafa mana gala silkii akkas ol haadha haati manaa gaafa mana galte silkiidhuma dhimmi maatii mareechuun hafe rakkoo intalaa abbaan mareechuun hafe haati rakkoo intalaa isii fudhattee ilaaluun hafe rakkoon kun wallaahi dhukkuba cimaa nuti ta'e bultii keenya diigaa jirudha. Fakkeenyaaf ebaluun tokko dubbii takka har'a uume haga torbee tokko biyya guutuun kan irraa haasa'ee ta'e faayidaa isaatti faayidaan hawaasaa gurguramu jechuudha dhiyaadhaan. Yeroo baay'ee wanti amma nama gaddisiisu namuma beekamtii sooshaal miidiyaa kanarratti qabu namuma silaa wantoota garaagaraatiin beekame kana hidhannoon dhugaa madaalliin dhugaa kan nuti itti hidhachuu qabnu hadiisa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam tokkoon yeroo hunda tilmaamnee madaallee deemuu danda'uu qabna nuti rasuulli alayhi salaatu wassalaam ihris calaa maa yanfacuk waan si fayyadu irratti hidhan bololi jabaadhu itti cimi itti cichoomi irraan deebiin abbaan ga'ee fi wallaale ishee inni ofiisaati bakkuma itti kufu barbaadataa jira akka kana akka biyyaatti immoo namoota akkasii hoogganaa godhatu namoota akkasii hordofu namoonni nuti itti hidhannu eenyummaa keenya dhuunfaa bocuu irratti ga'ee guddaa qabu yeroo hunda nama sobu yoo dhaggeeffataa ollee jireenyi keenya soba ta'a nama yeroo hunda dubbii garaagaraa gandaaf ganda walitti buusu yoo ta'e nuti nama sanatti deemna kanaaf nama hordofnu adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Fuuldurri abdiin egeree maal ta'a abdii egereetiif maaltu mala.